Oromoon biyya isaa har'aa itti jiraatu kana diinonni kallattii garaagaraatiin isa loluudhaan akka biyya isaa gad lakkisu afaan, duudhaa fi amantii isaa jijjiirratu yeroo garaagaraatti sirnoonni moototaa Oromoo irratti lola gaggeessaa turaniiru. Oromoon lola kana qolachuudhaaf madda walaabuutti wal gahee mari'ate. Seenanii Oromoon asii qabu seenaa guddaa ardaa jilaalle ardaa jilaa guddaa Oromoon qabdu tokko keessa madda walaabuuti. Lafa kaleessa waan maraayyuu iccitii maraayyuu leenjii waraanatiifu itti mari'atiifu. Diinni sun biyya kana weeraree aadaa harkaa balleessee gara lolaatti galee Oromoon lolarra ture. Eegas ammas walitti deebi'ee madduma kanarratti rabbii fi kadhatee waaqa fi kadhatee gadaa haaromse. Kanaaf maddi walaabuutuun haadha Oromoo handhuura Oromiyaa jedhamtee beekamtee. Biyya Oromoon har'a biyya abbaa koo jedhu Oromiyaa irratti lolli kallattii lamaatiin Oromoo irratti akka dhufe dubbatu manguddoonni. Zamana Oromoon keessa milkoofte keessaa zamana san maaliifi gaafa Turkii fi warri Habashoota kun biyya kana weerare Oromoon bakka maraa deemte madda walaabuu jiroo bira dhufte asitti galte bootaa kanatti mari'atan. Diinni yeroo san Oromootti dhufe diina eenyummaa Oromoo balleessu akka ture himu manguddoonni. Diina hamatu dhufe diina faanti lafaan lolte kasammuu waaqan lolte diina akkanaatitti biyya seene biyya ammoo gadaa balleessu ka qabeenya balleessu ka Oromoo mirga irraa mulqu ka lafa fudhatu ka akkanaatti dhufe diini kun diina araarama hin qabne diina kana karaa kamiin deebifna jedhanii irra mari'atan as dhufanii irra mari'atan. Dargaggeessa leenjisi, farda leenjisi, bonjaa tumadhu, bokii tumadhu jedhanii asitti wantee qopheessi jedhanii kanarratti mari'atan. Karaa bitaa kanaan deeme kun karaa mirgaa kanaan deeme ka karaa mirgaa kanaan deeme asii kun waga baharaa asiin deemanii asiin kun waga biyya ankoo birta jedhan achi deemanii biyya tana bilisoomsanii deebi'anii lafa tana biyya Oromoo jedhamtu tana amma biyya abbaa ofii godhatanii. Turtii waggaa lamaatiif leenjii waraanaa leenjisee leenjii waraanaa waggaa lama yeroo leenjisuun boodatti karaa kanalleen asiin karaa kaabaa bobbaasee asilleen karaa bahaa bobbaasee asilleen karaa lixaa bobbaasee akkasumallee karaa kibbaallee bobbaase. Bobbaa kana keessatti yeroo bobbaasan uummati kun lafa akka tafaa waraanni bobba'e kuniin horii isaatii fi maatii isaallee akkasuma fudhatee waraanni lolaa dura deema maatiin jala deemti horiin akkasii jala guutaana. Maddi walaabuu iddoo Oromoon itti mari'atee diina lole qofa osoo hin taane iddoo ardaa jilaa akka ta'e manguddoonni himu. Oromoon gadaa itti fuuti baalli asitti fuudhanii odaan kun odaa birmajii jedhama kan manu jala teenyu kana luba shanantu jira birmajii bultuma horata bahara roobali kana keessa hangafni birmajii zamana san keessatti abbaan gadaa walaabuu jiloo kuni gadaa birmajiiti abbaa gadaa birmajiiti asitti dhufanii mari'atanii. Kaayoo Oromoon amma itti bultu kan hunduma isaatiiyyuu akkaataa gumaan itti bahu akkaataa intalti itti heerumtu kan gurbaan itti fuudhu kan quba cite gumaan isaa maal ila dhabamte gumaan maal quba cite gumaan maal ilkaan cabe gumaan maal waan jedhu hunda isaa hayyoon asirra deebi'aniiti tumataniiti murtee kaayatanii jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa abbootiin gadaa akkasumas immoo maanguddoonni madda walaabuutti argaman seenaa madda walaabuu qabu Oromoo wajjin hidhata akkamii akka qabuu fi kan itti mari'ate kan itti leenjee diina isaa kan itti waraane asirraa ka'ee akka ta'e jaarraa 16ffaa keessattuu bara 1522 kaasee haga 1610tti waggaa 96 Oromoo lolee haga kaaba biyyattiitti daangaa isaa kabachiifatee itti jiraate jechuudha. Daangaa Oromiyaa kabachiisuu qofaa miti aadaa isaa sirna duudhaa isaa diinotaatiin irraa fudhatamuu fi jalaa baduuf ture sana hambifatee duudhaa isaa fi eenyummaa isaatiin jiraachuu danda'ee jira jechuudha. Egaa nutis madda walaabuu dhufnee kana maanguddoota irraa qorannee jira jechuudha.